barreessee kadirmartuu nasi nimanne akkalitti ofirraa si dhorku anatu beeka yaa hoola jechuudha. Dhaga'i Mubaarak feetu himan feetu dhiisi dembuyi feetu dhiisi arragaan qaba waan ragaa qabuun dubbataa jira waan boodaatiis itti salfattu waan boodaatiis itti qaanfattuun dubbataa jira. Kanaaf awwaa Kadir Martuu arsisiidha kabajamaadha nama Oromooti nama Oromoof qabsaa'e nama Oromoof du'e nama Oromoof tumame nama Oromoof sangoome malee nama Oromoof waa hedduu bu'aa buusaa ture malee nama mataa isaa takkaa dhuunfaa isaatiif qabsaa'ee miti takkaa dhuunfaa isaatiif waa dalagaa ture miti. Sigalee arra Hamza Hajiitiif Mubaarak irra dhiichisanii maallaqa maqaa isaatiin guurratanii nyaatanii miti. Sigalee kalee jaaladheen jira kalee lubbuu isaa baaseen jira kalee akkas godhee miti jira minum hin dalaytu. Sigalee sagalee kalee kutti Hamza Haji dhagaa jirtatis akkuma Mubaarak kanatti dhaggeeffadhu Hamza Haji dhagaa jirta suuraan Kadir Martuu fayyadameeru suuraa suuraa Hamza Haji dhaggeeffadhu suuraa Hamza Haji suuraa jaartii isaa fayyadame. Sigalee suuraa Mubaarak numaa hin fayyadamne suuraa Mubaarak waan keessaan qoba qabuuf hin fide malee maal jedhe dabbar. Okay. Jaalibsa agenda kana kuban qabani Sulman Basu duru ol seene Mubaarak musamma kanaan dura waa'ee Kadir Martuu iddoo haasaa ture yoo laalte gatti Kadir wajjin hariiroo gaarii akka qaban Kadir biraa harka guddaa akka qabu Kadir biratti inni nama galataa akka ta'e inda'uun Mubaarak fi Kadir gidduu connection ture bara TikTok bara Facebook osoo hin taane qaamaan lafarratti akka wal beekan hunda haasaa ture mubeen hagala to Kadir Martuu illeen waa'ee Mubaarak musammaa negatiiva godhee isaa hamtuu kaasuun agarre Mubaarak fi Kulummaa wal gargaarsa guddaa jira jechuudha. Shakka osoo hin taane akkasiin beeka namni hundini Mubaarak hagala to Kadir Martuu suuraa isaa maxxansee haasee Kadir Martuu yeroo baay'ee agartee gattee nama fedhe dubbiitii fi suuraa nama maxxansuuf waa'ee namaatiif bilas mara dhimmamuu miti garuu waa'ee gurbaa kana suuraa isaa maxxansee maqaa isaa kaasee haasee kana jechuun Mubaarak Kadir biratti nama guddaa fi nama walmaa guddaa qabu ta'uusaa ragaan abbaan Kadir Martuu jechuu kiyya. Kabira rakkoo amma Kadir Martuu keessa jiru waan amma Kadir Martuu ta'aa jiru kanarratti rakkoo Kadir Martuu keessa jiru namni hundi rumaa haasawa namni hundi fiigoon moo waraaba garuu Kadir Martuu akkanatti akkas ta'ee namni haasawu hin jiru gojoon doogoruu baadhe torbaan takka dura Mubaarak kana mataa isaa na fakkaata namni laayivii banee rakkoo Kadir Martuu haasaa ture kanaaf osuman jarjarre osuma waliin tuine suuta jennee hattuun eenyu sobduun eenyu maqaa Kadir Martuutiin eenyuun naggadaa kaja'u suutuma jala buunee adda baafna. Hamza siyote ashitti Mubaarak siyote na dabbaa ibsa sabboon allee yote osuma waliin tuuti suuti deemna Oromoon guutuun dhugaan tokko kan inni beeku garuu Kadir Martuu Mubaarak musammaa nama galataa akka walii ta'anii fi nama lafa wal beeku Mubaarak osoo feemasuu fi asirratti beekamuun ta'in lafarratti Kadir Martuu nama lubbuu isaa baraare akka ta'e sanammoo Kadir Martuu afaan isaatiin akka isaaf ragaa ba'ee Oromoon hundi quba qabanii hubata. Galatoomi kanaan dabaluu barbaade wanni biraa yoo jiraate immoo wal jaalalli waan biraa wal sodaachuu waan biraa dhugaa baasuu waan biraa Kadir siyooti abbaa fedhe yoo ta'e dhugaa isaanii baafna Mubaarak ni jaalanna ni kabanya Oromoo guutuu jaalata Oromoo guutuu kabaja Mubaarak Kadir Martuu birattis nama galataati Ara birattis Oromoo birattis nama galataati dogoggora qabaatee hamtuu qabaatee kennaan ammoo ni kabanya ni jaalanne kenneen diisuu nu galateemni isaas ni baafna rakkoo baanna bishakata kan qabu. Galatoom Mubaarak jechuuni laal yoonii fi karaa kabajaatiin waan inni ooleen tolanni ooleen dhufne tolli inni oole Oromoo miidiyaa kanarra jirtu kuni qixa Mubaarak namni oole jee jiru hin jiru. Abbaan fedhe mucaa Somaalee tarargeef jecha du'aaf murteetti godhan halkanii guyyaa gassii banatee taa'ee sadaqaatti kadhatee fuula namaa dhaabbatee mucaa san du'arraa oolche takka lammaffaa Kadir Martuu akka Oromooti kun ka Harargee osoo hin taane kun Oromootiiyu arsisii Oromoo du'a oolche sigalee Oromoo salphinarraa oolche kun jechuun galata guddaa uummata Oromootiif oole uummata Harargeetiif oole Harargeen guutuun sila arga baate dhugaa Mubaarak haqa Mubaarak kafaluus hin dandeessu waan Mubaarak isaaniif godhe godhullee hin dandeessu du'a rabbiin qoftiin irraa nama oolchu rabbi sababatee du'a mucaa san baase Mubaarak ammoo arra yoo waan kana Mubaarakiif godhe Yaaldayyus dhaggeeffadhu jinna jaalbukkee dhaggeeffadhu waan isin jiru wali garagallaa warra dhaggeeffadhu wallahi wali garagalla tararratti asoo jira ibsa asoo jira wali garagallaa wali garagallaa dhaggeeffadhu wali garagallee miidiyaa kanarraa wal galchina dhaggeeffadhu namichaan walgalchina naaf gallee teenya miidiyaa kanarraa walgalchina teenya miidiyaa kanarraa wali garagallee wallahi dhaggeeffadhu namitti dhagee
Koi Aye. waan sin jiru Facebook Khajir Martuu naaleetiin dhufee Khajir Martuu maaliif suuraa ashitti fi Hamzaa fayyadama koi. Hamzaa fi Aashittiin nama dudure maallaqa maqaa Khadiiriin guurrataa jiru. Qaban. Dhaggeeffadhu jaalibsa tokkoffaa irratti sabboonaan walgalchuun dandeenyu garuu qabu. Walumaan gallayooti walumaan hafna malee walgalchuun Maqaa Mubarakin kaafne kaatu achi keessatti Mubarakin ni dhabe. maqaa Mubaarakin kaafne anillee hafuun dubbatu barbaada. Maqaa Mubaarak achi keessa jiru barreeffamichi akka inni ibsetti maqaa Oromootiin ofirraa seerate. Aashitti fi Hamzaadha farfaayiliin inni fayyadame sooraani. Maqaa kiyyaan daldaluu maaliif barbaachisee gurbaa sun Khadיר Martuu quban qabu. Dhugaa rabbi dubbachuu Khadир Martuu artistii qooda guddaa Oromoo biraa qabu. Gatii Oromoodhaaf namni qixa Khadир Martuu kaffalee yoo jiraate Hacaaluun keessaati ni jedhee. Gatii Hacaaluun kaffalee lubbuun darbee kaffalee san Khadир Martuu immoo lubbuun jiraateetu kaffalee jeet naman akka anatti ni jedhee. Gatii san ta'ee fi wanni kun akka sirrii hin ta'in namni kamuu jeet maqaa nama guddaa balleessuu. Maqaa gartee nama isaan quban qabneetiin guruppii ijaaranii waan akka sanaa godhuun sirrii miti. Dhagaye yeroo takka laal. Amma. Okay, hayyee xumura. Achi guddisee kun awwa barreeffamni kana moqa bira. Kana dubbifadha Oromoo. Barreeffamni kana dubbifadha kun wala Khadiir Martuutiin maxxanse. Kun Oromoo as keessa laala dagaal dhagaa Facebook Khadיר Martuu laala. Waan kanaatu jira waan ta'eef hin beekne garuu qorannaa fi istiraateejiidhaan irra ga'uuf ta'e. Mubaarak bakka tana keessa hin jiru. Namni tokko Oromoo dura dubbisame. Ulfaadha afi meesiifan. Injiraannatti dura keesseen dura akka dhufni naasuuf naa qoyme. Sifaan si dura jira. Okay. Mubaarak koo Dinqii fi Aqu daqiiqa shannaa kana ragaa harkaa qabaatee anaa isin fidee dhufa waan biraatis. Jaalibsaan isa deebi'u. Ayyee fiidiyoo qottu dabbar. Okay. Sagaleen kun dhaga'ama? Ini agak mati sifan. Okay. Jaalibsa yeroo baay'ee sagaleen kun dhaga'ama? Ni dhaga'ama. Tole jaalibsa yeroo waa dubbattu yeroo baay'ee ragaan qaba jetta. Namni tokko yoo ragaa qabaate waa dubbata ofitti amantee fi ragaan ati qabdu maali? Maaliif Mubaarakiin maxxansa? Ashitti laxxafteefani. Erga Ashittiif Hamzaa laxxafee Kadir dubbate Mubaarakiin irra buusumaaf barbaachise. Kana deebisi. Kana barbaade. Nambus jete qaba Oromoodha Kadiris waan jete qaba. Mubaarak ifirra jira dhagee. Mubaarak ifirra jira ol bahee dubbate ragaan nadhufnaan an akka gaarii firraa deebisuuf qophiidha jee ragaan fidadhaa jee Mubaarak hanga ragaan fidatu hanga ragaatti fidannu bira dabarre Hamzaa fi Ashitti kunne ta Mubaarak dhiisa. Mubaarak maxxansee gullaa. Ishi Hamzaa fi Ashitti kutte tole. Dhaggeeffadhu Hamzaa fi Ashitti gullu tole. Waan kana keessa jiraa fi siigalee waan kana Mubaarakis keessa jiraa jaani nama hedduu keessa jiraa jaan hanga asli ga'utti. Ammaan tana ragaa jedhanii faayidaan ragaa qabdaa. Imaan jiran taloo dhaggeeffadhu. Taloo si imaan jira dhaggeeffadhu. Natta sin biibini natta sin fiigini. Ragaa qaba. Ammoo ragaan qabatamaan anis kana amansiisu hagizee Mubaarak fidannees Mubaarak amansiisu hanga fidannutti ragaa Oromoonis gartu hayyi Oromoo dura jiru irraa haasoyinaa isinin jee itti kutaa itti fufa. Okay, gaafa ragaa dhabdee maaliin qaxxaamta? Mubaarak waan kana keessa hin jirre. Aboo Mubaarak keessa jiraatu dhabu inni haa gaafatu kuteeti bira. Mubaarak kana gaafatu gaafa sanis deebisaan qabaafi.
Natin yini ba Okay, amma muashitti ishi Mubarak si kabaje waan keessan jirreef si kabaje dhufeera meerre ashitti fi Hamza Mosi dhufanii. Kaaliti kana kuduraatu maafi hojjeta. Kaaliti gidee hunda miila namaatirra dhiiftee faana namaatirra deema. Maal jettee? Jaalisa sagalee ni jira. Dhageeffadha amma. Dhageeffadha. Mubaaraki. Jaalisa sagalee ni yoo jiraate. Dhageeffadha laa warra isin hima. Mubaarak waan qulqulluu ta'eef waan kana keessa jirree fi dhufee asitti qulqulleesse Mubaarak. Dhageeffadha. Waan kana keessa jirree Mubaarak asitti dhufee qulqulleesse. Mubaarak qulqulleessee fi Hamzaa fi Aashittiin akkuma Mubaarak dhufee allatti keessa jiru irratti dhufee kan keessa jiru waan kanarraa jedhu qaba. Takka ammoo maallaqa guure immoo fidu qaba. Maallaqan fidu taanaan inni maallaqa maqaa nama hedduutiin guurrataa tureewii ganaa itti gayyaanaa akka Oromottis akka sabattis wal gaafannaa wanni kun waan badduudha waan Jaalisa sagalee ni jira yeroo takka. Jaalisa kana goonu amma. Aye Sagalee ni yoo jiraate dhagee salama. ni daga Kana goonu. aye Sagaleen kee namni Amma kana goonaati sabbona yeroo takka. Yeroo takka amma. Jina marra ka. Dhagee amma saga baaba. Jaya koy ta'un barbaasa dabbalan bakka kanaan amma daalu'an. Mubarak. Sabona amarra ka te shirin nattin godin nasin harkisin dhaggeeffadhu waa tokko sitti beendee maan. Mubarak isnu rakkise wallahi. Dhaggeeffadha. Jaalibsa ragaadhaan. Mi'a dubbatu qaba Mubarak. Dhaggeeffadhu ragaan natti goota ani wallaahi billaahi guyyaa tokko maqaa Kadir Martuutiin birrii tokko walitti qabee sin beeku gurubbicha keessa sin jiru keessa hin jiru tokko wayna qabadha. Anaaf Kadir galataan nama wal himatu malee nama maqaa wal balleessu miti. Suuraa amma jala galee ilaalee kee hin jiru suuraan koo ummata. Jaalibsaa moo maaliif hin jettu dayyuusni kun kaas suuraa kiyya. Achi fitadha. Gaafa ragaadhaan argattanii mataadhaan na waama miilaanii miti mataadhaan dhufa ragaa malee kana booddeen dhufuan. Ragaa Oromoodhaa gadi baasaa Oromoon na waamu mana kotti. Ciao. Jaalibsa suuraa Mubaarak kaase ka Mubaarak adi wanni si tolbee fuutanuma suuraa Mubaarak kaase ka Jaalibsa. Waa Mubarak fi jinni beenu ti dhaggeeffadhu Mubarak yoo fedhe gadda gargar jinee arrabsina dhaggeeffadhu Mubarak tokko faratti guruppii tana keessa harka yoo qabaate beena nuti. Hai ummanni maal ta'e muti fira kaasi boo Akka dabbal muti fira kaasi. Sabbona waan inni gachaa jiru. Laalama waan tokko boolee agallu. Barreeffama kana kabarreessa Kadir Martuuti. FB keessaati isaa walala miti. Eeyyee akkasuma mi. Ayyee. Suuraa ashittiitii fi suuraa Hamzaa eenyu maxxansi. Qoy suuraa ashittiitii fi suuraa Hamzaa eenyu maxxansi. Kadiri. Kadiri miti. Kadiri. Qadir Maqaa Mubaarak Musammaa isaa argeetu godhee suuraa Mubaarak Musammaa irra kaa'ee. Gon Aydellam. Aysammaa mindee. Hidha gaamaami. Okay. Karaa gabaabaa deemna amma. Suuraa Mubaarak kaasirra jiru kaas. Mubarak Musammaa. Du'aa dubbanne. Mubarak ni kaasaa dhagahi. Ko yeroo takka ni dubbata. Yoo si ta'uu baate dhiisuu dandeesse yaada kiyya rakkoon qabu. Garuu ni bitadha. Ni bitadha. Mubarak Musammaa. Sa'aatii barbaaddeetti abbaan barbaadde waan barbaaddee ni argatta. Kasaa rakkoo takka hin qabu. Hatuu baatus sobuus dhugaa dubbatus Mubarak tuffii namaan qabu barbaaddee sa'a barbaaddee gaafachuu dandeessa. Mubarak Musammaa eenyu kun abboomama. Tokko naa qabadhu. Lammaffaa Kadir abbaan dhimmaa maqaa isaan qabne. Kadir abbaan dhimmaa suuraa isaan maxxansine. Kadir abbaan dhimmaa torban kanaan dura Mubarak isaaf nama galataa akka ta'e tola isaati kan inni haase. Amma nuti poolisiin keenya maal inni barreeffama Kadir barreesse maqaa namoota inni itti bu'uu barbaadee fi suuraa Kadir achirra fayyadame qofa fayyadamnee Kadiriif akkamitti sagalee taanaadha malee Mubarak akkam takkifneef dhaadhaan miti. Waa'ee Mubarak Oromoon guutuun ni beeka tokko lammaffaa Mubarak Oromoo keessa addatti Oromoo kan argee biraa galata dhiirri namaan qaballee ol qaba aydellam. Shakkii takka hin qabu eenyu ragaadha dachiin argee ragaadha. Kanaaf amma kana goonu rakkoon tokko wanni hamtuu nuti malee qabnu isa waan sin jaane fiisoo tokko waraabeen ture biyyin isaa hedduun deemne loobireen keenya garuu Kadir Martuu abbaa keenya qofaa miti abbaa Oromoo guutuu ta'e Kadir Martuu ijoolleedhaa miti nama hamman takka sabaaf gatii kafale ta'e Kadir Martuu gaafa inni rakkatee boo'ee maxxansu saayiba tokko goddanyaa tokko nama Kadir Martuutti dhiyaatu kagabbee rakkina Kadir Martuu uummata kanaaf ibsa kennu nama takka dhabne Oromoo keessaayis Harargee keessaayis biyya inni jiruu fi nama inni wajjin nyaatee dhuge keessaa nama waa'ee Kadir Martuu tokko gabbee saba kanaaf ibsa godhuu dhabne. Qoy ni bitadha. Bilis miira keessaan jiran hin jeeqin. Dhaga'i. Kadir Martuu nama saba kanaati.
Kaleessaas arras eenyuun ni jaalata. Garuu dhimma nama guddaa kanaa gaafa inni rakkatu. Ijoolleen viidiyoo waraabdee laayikii fi fooloo ittiin godhachuu malee nama rakkoo Kadir kana jalqabarraa kaasee hanga gubbaatti saba kanaaf ifa godhu nama takka dhabnee tuyya. Inni kun salphina. Amma immoo eega Kadiruu gabbee dubbatee suuraa namaa maxxanse bar dubbii dhumti adeero. Dubbiin Kadir guddaan suuraa namaa maxxanse dubbii dhumti bar shakkiin qabu kun. Sodaat akkas hin qabu. Ashittii fi Hamza barbaan wal kabajuun wal jaalachuun wal dhaga'uun waan biraa dhugaa fi akka dubbachuun ammoo waan biraa. Kanaaf namoota Kadir taargeetii godhe qofa taargeetii goonee haga Kadir baafnee yoo ta'e akkasitti haa deemnu. Galatooma. Sabboon adhiifama yoo dheeresse. Laal galatoome amma dhaggeeffadhu daawwattoota keenya namni 700 as jala jiru kuni laal yeroo namni waa dubbatu osoo nama ajandaa fi dukkan hin ta'initti ajandaan kun isaa dhufee dura jalqaba irraa baruu qabdan. Feesbuuka Kadir martuu Oromoon hin qabne hin jirtu follower 300 fi wayii qabu. Dhaggeeffadha. Dhayitanii ilaaluu dandeessan. Guruupiin maqaan kiyyaan jaaramtee maallaqa walitti sassaabattu jirtu maqaa uummata Oromoo kabaja baadhaan haa dhaabbatu jechaa jira. Dhaggeeffadhu dhagge kunoo barreeffama akkumaan harreeba isinii kaa'ee isiniifin kaa'ee hin dubbiftanii. Kanaaf jalqaba irratti Kadir martuu suuraa Hamsaatii fi Ashittii jaartaa fi jaartii maaliif wajjin maxxansa? Jarri lameen warra guruuppii ta'ee maallaqa uummata irraa guuraa jiru tuni gaafiidha. Garuu Mubaarak achi keessatti hin agarre. Maxxansa san keessatti Mubaarak kun immoo akka feemasaatti akka nama feemasaatti akka nama miidiyaa kanaa fi lafarratti illee guruuppii hidhee waa guurutti jara kana keessa harka ni qaba. Kana haja'u Mubaarak dhufee qulqulleessuu danda'a. An bakka tana keessa hin jiru feemasaonni hundinuu Warri as jala suuraa nu guddisiise jiraatu uffata kan guddisiisa. Ya suuraa guddisuu suuraa waan ni barreeffama guddisuu mootame Suuraa barreeffamaa guddisi. suuraa barreeffamaa ya barreeffama isinii keenya jara keenya dubbiin jabdu wallahi dubbiin jabdu safaata ijji alma kanaa taaje hay Shisma Bona dhugaa rabbii aartistii guddaa kabajaa Barreeffama dubbisaa jira. namaa waa wajjabduutu saqabee suuraa namaa haayee fidee Mul'ata goobas. ajanda mul'ata sirriitti mul'ata. Isinii barreeffamni sirri mul'ata daawwattoota kiyya dhaggeeffadhaa kijibaan ijaaru Sirri mul'ata sagalee rakkataa. Waa afaan gallaalaa fi Kadir gallaalaa suuraa inni asirra kaa'e gallaalaa barreeffama dubbifadha hin albayina. Dhaggeeffadhu sabboona gaalibsa waan takkaan dubban. Yeroo hunda iyyineetuma sa'a takka sa'a lama nama 500 walii qabnee asirraa hin baanu waan qabne takka fireessuu danda'u nurra jiraata. Abbaa dhimmaa sana asitti afeeruu danda'u nurra jiraata. Waan jalqabne xumuru nurra jiraata. akkan ya Kadir martuu nama dhukkubu yaa akki Kadir martuu nama Oromoo tanaaf jecha aarsaa meeqa malee hogguu ijoolleen akka Hamsaatuun gabbaatee guruppii ijaartee maqaa isaatiin waa guurtu maal jechuu jiran waat hay akkam jechuu hay Ashitti majanaa jenusee Hamsaan ka guruppii hidhee maallaqa uummata irraa guuru yoo dhugaa taate wanni kun garuu akka dhugaa ta'e gaa feesbuukni kunoo kana suuraa Ashittiitii fi Hamsa maaliif fayyadamuun barbaachise anamma inni guddaan kanaarra na beekan Laala sirra waa isin haimu. Hamzaan takka dhukkuba Kadir irratti gabbee rabbi siyaa fayyisu jee maxxansite gaafa inni dhukkuba jiru takka jaa. Ajandaa biraa jala fiiguu malee ajandaa biraa reebuu malee takkaa waa'ee Kadir dubbatee hin beeku takka jaa. Lammaffaadha. Gaafa inni amma dhukkubee amma dura ilkeen irraa yaatee ilkee dhaabaniif illee nama harargeetii dhaabee gaafa san Hamzaan baga dhaabbatee galatoomi nama saniin jee maxxansee hin beeku takka jaa lama jaa. Sigale jaartii isaa olii gaxoo malee waa'ee arsistoota irraa illee humaan beeku. Garuu nuti gaafa duraa maal jechaa turre Hamzaan kun namni zabana dheeraa maal jechaa turre. hanga geemii aslii jala bu'aa dhaggeeffadhu hanga geemii aslii jala akkana siraati bu'aa oolu takka yoo waa'ee Kadir dubbate Takkaan dubbanne takkaa dubbatee hin beeku. ijaarra